Biyya Lubnaan keessatti dargaggeessi umriin isaa 32 jaartii sibiila humnaa kaaftu fuudhee cidha godhatanii nagaan mana isaaniitti waliin galan. Mana isaaniitti galanii halkan duraa akkuma waliin rafaniin dargaggeessi kun dubrummaa jaartii isaa irraa fudhachuu dadhabe. Jaartii irraa dubrummaa fudhachuu dadhabnaan jaartiinis maa fedhii xiyyanaa hin guunne jechuudhaan miidhaa suukanneessaa qaama isaatii fi qaama saalaa isaa irraan geesse. Dabalata oduu kanaatiif mana yaalaatti doktooraa fi dargaggeessa kana dubbisneeti jirra, hordofa. Bal'ina oduu kanaa akka itti aanutti isiniif dhiheessina. Assalamu alaikum kabajamtoota fi hordoftoota obsaa Tuknoo akkam jirtu nagaa keessanii. Guyyaa har'aa seenaa ajaa'ibaa tokkoon qabadhee isiniif dhiyaadhe. Seenaa tana irraa barattan akkasumas waa irraa hubattan jee waan inni itti amaneefiin isiniif dabarsaa jira. Gurbaan fuulli isaa tumamee fuulli isaa iitawee sireerra ciisaa jiru ka argaa jirtan kun jaartii sibiila humnaa kaaftu fuudhee jaartii fuudhee guyyaa cidha isaa kan duraa jaartii waliin akkuma rafetti jaartiirraa dubrummaa balleessuu dadhabee kun akkuma argaa jirtan hamartii harka isaatti jirtu argaa jirtanii. Jaartiin irraa dubrummaa balleessuu dadhabee jaartiin akka isin argaa jirtan kanatti tumtee qaama saalaa isaa irrallee miidhaa geessite. Mee bal'ina oduu kanaa akka itti aanutti dhiyaata. Hanga xumura sagantaa kanaatti nu waliin tura. Kabajamtoota daawwattoota keenya istuudiyoo obsaa Tuknoo irraa oduu ajaa'ibaa tokko isiniif dabarsina. Oduu kana kan isiniif qindeessu ani Obsaa Ahmadiin. Biyya Lubnaan keessatti dargaggeessi umriin isaa 32 jaartii sibiila humnaa kaaftu fuudhee cidha godhatanii nagaan mana isaaniitti waliin galan. Mana isaaniitti galanii halkan duraa akkuma waliin rafaniin dargaggeessi kun dubrummaa jaartii isaa irraa fudhachuu dadhabe. Jaartii irraa dubrummaa fudhachuu dadhabnaan jaartiinis maa fedhii xiyyanaa hin guunne jechuudhaan miidhaa suukanneessaa qaama isaatii fi qaama saalaa isaa irraan geesse. Dabalata oduu kanaatiif mana yaalaatti doktooraa fi dargaggeessa kana dubbisneeti jirra, hordofa. Joortii Tiyyoon kan wal barre bara 4 dura yuunivarsiitii keessatti wal barre achumaan jaalala jalqabne. Anis hedduun jaaladhaan ture. Warra isaanii dhaqeen waan barbaachisu hunda guutee fi fuudhee. Jaartiin tiyya nama ispoortii irratti cimtuu fi nama sibiila humnaa kaasuun beekamtu. Akka dhiiraatti humna baaftee jirti. Tole gaariidha. Jaartii tiyya ati dubrummaa irraa fudhachuu dadhabnaan miidhaa guddaa kana sirraan geesse jechuu dhageenye. Hangam takka dhugaadha? Eeyyee dhugaadha. Ani jaartii tiyya dura dubartii tokko waliin wal qunnamtii saalaa hin goone. Jaartiin tiyya nama naaf jalqabaati. Yeroo isii waliin rafu hedduun rifadha. Rifaatuu finaasuun waan hin godhuu wallaale. Qaamni saalaa kiyyaas naaf ka'uu dide. Jaartii tiyyaas fedhiin isii itti ka'ee fedhiin isii over itti tahee ani fedhii isii guutuu dadhabnaan haala agartan kanatti miidhaan irraan geesse. Hospitaala keenya keessatti nama jaartiin fedhii jecha akkanatti miidhaa guddaa irraan geesse arguun kiyya yeroo jalqabaatiif waan hedduu nama ajaa'ibaati. Qaama isaatii fi qaama saalaa isaarra miidhaa guddaatu gahe. Akka doktor tokkotti waan hin dargaggeessa fuudhuu fedhu gorsuun qaba. Gaafa jaartii fuutan guyyaa jalqabaa wal qunnamtii saalaa jaartii teessan waliin gootan rifachuu fi sodaachuu hin qabdan. Kun akka qaamni saalaa keessan hin kaane taasisa waan ta'eef. Hordoftoota obsaa Tuknoo seenaan dargaggeessa har'aa
كجارتي رادورم ما فرشوا دبه كنين أما أفان أرمو تسني فيك يكون إسنت تولي جرا تولي يو كان إسنت تولي ته هندي كيسن بك لايك كنا تكون أك إسنت تولي نبيسيسا أك فولدرا فيديو لي كنا إسني فوج دورجتو ديو كنا إرجمان برمس والكون نمتي سالا كنا يوتيوب channel كيرت إسني في متن سجل كبه تكونت بالبلة دكتور أبسا جارتي فورتين أكان قد ولا لبرتا أجراج جرك جمال متاتن أبسا تكونون وقع أفرغوتو اسم برسيسوس جيرمني نجرو جتشورا يرو برمس واي والكون نمتي سالا إسني متن سنة كان فني سفودا نقاني ستني باية كانين نقاني ستن باية سلفن برمسي باية نما سالفتشيسا وانا كسي بريسا تورتني جتشو الدون كيسا برمسا دكتور كينيا أستاذ علي كانين سني دبرسي توريرتي جرا كينيا سرتنا دقي فدا برمسي كانين كبو برمسي سفور انجدو واللالماتو كانيدا واللالماتو دكنا وانت تكو كين بيني تكو برتني إفتي بهم وانغاري أما فيديو غربا جارتي سر دبرما فدچو ددبه كني نما فان روموت سني هيك كنا ارغيتني تورتن وان غربان ته جچو اوسو غربان كون بروم سغرته واي كنرت كان قباتو ته جارتي نكستي بكمي كا امبطابطو جچو اكسي فول دراف برمس أجائباتو يوتيوب channel كنرتي إسنيف دبروتا إسنيس أكو مدورت نججبيسون دكتنا هندي كيسانو يو فيديون كون إسنيت تولي فول درافيس فيديو لي برمس كابو فيديو لي برمس أجائبا كابو أرجتشو داف يوتيوب channel أبسات كنو كان جدو كنا بريستاني باكا سبسكرايب جدو كنا يرو تكوفتوكتن سنبودا قسطي تقو كنا توتني غرت الرباستني جچو فيديو كون لايك هدو ارغچو قب بك لايك جتو كنا توكا يو لايك كنا نافتوكتن فيديو نموت هدو برغا هاجچو اكسماس فيديو له هدو اكان جواد چمه فولدرا فوان اجائبا اسم برسيسو نتاسس لايك غدون كيسن حمله قدانت هروان تيف لايك غدو هندغتنا امما هندي كيسنو ميبي كتكا ما يقلو تاك لام سدي لايك غدا كيسا بها وانتي سنرا إرتو وانتي سنرا كتمو تكونجرو فيديو استاذ كينيا علي كانين تربان دبره برنوت والقنمتي سالا اكاتا كرا سريتين ديراف شمر والقنمتي سالا اتراوتن جيسني في متنسه أكو مرجع جرتم فيديو كنا نم هدو تداوتي سببني نمني هدون داوتي فيس فيديو برمسو قدا كبو قرو نموني قرين فيديو كنا رتي مكا أستاذة بليسو في أستاذة كيكو سفودا كاني دا فيديو كنا كمت أستاذ ننو دبرسا جتني وروني ياد دعاء بريستان هدو تجر برمسي كانين كبو wallaalummaatu qaanyee qaba malee barumsi qaanyeen qabu viidiyoon kun viidiyoo lama kaniin asirratti maxxanse viidiyoon tokko viidiyoo gara daqiiqaa 54ti viidiyoon inni lammaffaatis kunoo kana rakkoo shamarran walqunnamtii saalaa jibbuu maali fi rakkoo dhiirri walqunnamtii saalaa dafanii xumuruu maali kaju'u viidiyoo kanaas akkuma argaa jirtan gara nama 66 daawwate kunis wanti argisiisu viidiyoon kun barumsa guddaa qabaachuu isaati warri viidiyoo kana hin daawwatin koota YouTube channel kiyyarraa viidiyoo kana daawwadhaa yoo isinitti tole kanallee laayikii godhaa viidiyoo kutaa lammaffaa waa'ee walqunnamtii saalaa kan jedhu walitti deebina nagayaan naaf turaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.